Badhaadhummaa qilleensarraa ulfa hin dhalanne. Handhuura kiriiptookaaransii kan ta'an ergituuwwan badhaadhummaa qilleensarraa hedduun fuula miidiyaa hawaasaa kana cufaa dhuunfataa jiru. Isaan kunneen ulfa hin dhalannee dhaloonni kun garaa guuttatee deemudha. Yaad-rimee sammuu dhalootaa keessa jiru fakkaatu garuu ulfa abjuuti, ulfa sobaa. Hanga har'aa ilmoon namaa harka maratee taa'ee qilleensa abootuun badhaadheen jiru. Kan dafqee dadhabee kaan ammoo karaa qaxxaamuraan dabee gibiisaa guuttatee lamaanuu daandii wal fakkaataan qabeenya argamuu ta'us baatan gatii nama baasisan qabu. Dhalli namaa karaa jal'inaa badhaadhuu oolee bula malee harka qullaatti hafuuf jira. Ni hafas garuu akkuma dubbiin Waaqayyoo ajajutti isa dadhabee karaa qajeelinaa hojjetee Waaqayyo ni eebbisa. Waan qabu irrattis umurii ni dheerata. Kanaa waa malee hin kaafne seexanni guyyootaa gara dhumaa kanaa fedhii yaada namootaa fedhii yaada garaa dhalootaa bareechee waan beekuuf labata dhibaa'ummaan dha'ee fudhatee qileerra ittiin jooraa oola. Qilleensumatti agarsiisee achi keessa maallaqa hammaarradhu jedhan. Isaa silaa yeroo isaa waan toora qabu hojjetee dabarsuu dhaloonni isa hamaa kana waliin akka bubbee taa'aa oola. Dubbiin daldala qilleensarraa kun dhaloota dhibaa'ummaa leenjisee joonjessee qilleensa aboochiisaa harka qullaa hambise. Maqaawwan hedduun badhaadhummaa qilleensarraan moggaafamanii afarfaman jiran kunneen hundi isaa soba adiidha. Gola namoota qubaan lakkaa'amanii dureessa taasisee miiliyoonota ammoo qullaa dhaaba. Keessumaa dhaloota kanaaf waa'een hojii kan isaaf galuu biyya gama lixaa kana xiqqoo yoo dhamdhamedha. Kana jechuun koo gama Afrikaa hojiin hin jiru, namni hojii hojjetus hin jiru jechuu koo miti. Aadaa hojiitu hin jiru jechuu barbaadini malee. Achumattuu inni sammuun isaa banameef hojiis ta'ee aadaa hojii beeka. Garuu irra caalaan dhalootaa qilleensa duukaa gulufaa oola. Taa'ee badhaadhuus ta'ee jiraachuu waan barbaaduuf waan karaa qaxxaamuraa dhuftu ciisee gaada. Beekuun kan nurra jiraatu katachaltuun warra lixaa fi Awurooppaa jiraatan namoota qubaan lakkaa'aman gama Afrikaa fi biyyoota hiyyeeyyii akka Afrikaa irraa qabachuun boorsaa dhala hiyyeessaa gogsaa oolu. Garuu ofii isaaniitii maallaqni akkamiin argamuu akka danda'u bareechanii beeku. Isa kan keenya garuu qilleensarra kaasaa oolu. Kun maqaa daldalaa qilleensarraa jedhuun sammuu dhalootaa warra adoochaa jiraniifan dubbadhe. Tibba kanaa ammoo waanuma ooda tokko argaa jira. TabSwap, Yescoin kanneen jedhaman kan Cryptostaatis ta'an kan gama Telegiraam qabatee dhaloonni abjuumaan soormaa jira. Callisteen appilikeeshinii TabSwap bantee tuttuqaa ismatu maallaqa siif ta'a jechaa jiru. Anis namoota otoo iskiriinii bilbila isaanii reebanii keessa darbanii daalacheessanii hedduun arge. Kottuun nyaattaa jedhe abbaan lataa jedhama. Obboleessa yookaan obboleettii koo gowwoomsaa akkasii dhiisi. Dhugumaa sammuun kee kanatti amanaa callistee taap gochuun maallaqni gad roobuu dhuguma waan jiru sitti fakkaataa? Hubadhu namni kanas si goosisaa jiru appilikeeshinii tokko gabaatti baafatee baay'ina namaa banee tuttuqeen qaamarraa fayyadamaa ta'uu qabaachuu mala ta'a. Namoonni isa jala hiriiranii afaan faajjiiwwanis fayyadamoo ta'uu malu ta'a. Ati immoo yeroo kee iskiriinii bilbila kee fi quba kee ofuma daalacheestee mucha gowwoomsaas goototaa oolte. Ammas irra deddeebi'ee dubbachuu kanan fedhu bineensichi addunyaasaaf haala mijeeffataa jiru hunda dura dhaloota dinagdeen laamshessuu irratti hojjeta. Sababni isaa addunyaa haaraa keessatti dhaloota dinagdeen jabaa gara barbaadetti oofuu waan hin dandeenyeef erga dhaloota dinagdeen golgoleessee booda addunyaa isaa keessatti akka loonii gara barbaadetti oofuudha fedha. Kiriiptookaaraansiin maallaqa addunyaa haaraa isa kan bineensichaa ta'uu eenyu iyyuu dagachuu hin qabu. Kanaaf wanti maqaa daldala qilleensarraa qabu achi jalatti ramadama yookaan staatis isaa qabata. Ani dhugumaan isiniin jedhaa dafqitanii dafqa keessan xuruurfattan malee badhaadhummaan hin dhufu. Kan badhaadhummaa waan biraatti jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf gowwoomsaa gama miidiyaa hawaasummaa marsariitiiwwan garaagaraan tamsa'aa oolan ilaaltaniin sobamina. Yeroo keessan keessaas dagattanii daqiiqaa tokko hin kenninaafi. Akkuma dubbiin Waaqayyoo jedhu dafqa adda keessanii nyaadhaa kan hin hojjenne hin nyaatin akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhu
hojjedhaa nyaadhaa. Waan ulaagaa hojii hin guunneen seexanni isin hin sobin. Ati biyyoodhaa deebitee biyyoo hin taataa, ati biyyoo lafaatti waan kutamteef gara isatti hamma deebituttis dhamaatee dafqitee buddeena hin nyaattaa jedhe. Yommuu isin bira turre iyyuu namni hojii hojjechuu hin barbaanne midhaanis hin nyaatin jennee isin abboomneerra. Amma immoo isin keessaa kaan hojjechuu dhiisanii dhibaa'ummaatti hin jiraatu. Ofii isaaniitii waan tokko illee hin hojjetan. Hojii namaa keessa lixuu isaanii garuu hin dhageenye. Namoota akkasii kana gab jedhanii akka hojjetan kan isaanis nyaatanii akka jiraatan maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin abboomnaa hin gorsinas. 2 Tasalonqee 3:10-12 jedhee kana barreessee Oliifan Margaati. Badhaadhummaa qilleensarraa yookaan ulfa hin dhalanne jechuudhaan yaada isaa dhiyeessee jira. Kan isinis dhaggeeffattoota keenyaa yaada kana irratti yaada akkamii akka qabdan, ilaalcha akkamii akka qabdan koomentii gochuudhaan barreeffama yaada gabaabaa ta'e nuuf barreessuu hin dagatinaa. Keessumaatii jireenya kiristaanummaa keenyaa wajjiniin hojiin akkasii onlaayinii irratti hojiin akkasii hojjetamu dhiibbaa maaliin nurratti uuma? Yaada madaalawaa ta'een jechuu kooti. Kanaaf iyyuu isin dhaggeeffattoonni keenya yaada keenya baalaansi goonee macaafni qulqulluun waa'ee kanaa maal jedhaa? Wanta sirrii ta'uusaaf sirrii hin taane adda baasuudhaan hunduma isaayyuu yoo adda baafanne gaarii ta'a. Cuunfaa amantii hojii hojjetamuu kana mormuu qofaa osoo hin taane hojiin lafattis hojjetamuu danda'a, onlaayinii irrattis hojjetamuu danda'a. Kanaaf ofii keenyaatii madaallee buusnee baasnee isa kamtu namiidhaa, isa kamtu immoo namiidhuu hin danda'u, kamiin hojjechuu qaba, kamiin hojjechuu hin qabu jennee yaadnee ofii keenyaatii madaaluu qabna. Malee waan hundumaa duuchaatti kun kana baluuti, kun kana baluuti, kun dhaloota balleessuuf dhufe jechuun faayidaa hin qabu. Qooda kanaa akkamittiin hojii hojjechuu nan danda'a, hojii nan hojjedhu bu'aa buusuu danda'a, wanta jiru irratti yoo xiyyeeffanne gaarii ta'a. Hundumaa caalaa immoo macaafni qulqulluun maal jedhaa? Akkamitti hojii hojjedhaa jaradha nuun jedha. Akkamitti badhaadhumaa nuun jedhaa. Akkamittiin jireenya kiristaanummaa keessanii gadhaatti jiraadhaa nuun jedha. Isa jedhu irratti hundaa'uudhaan yoo jireenya keenyas jireenya kiristaanummaa keenyas madaalle gaariidha jechuun barbaada. Waaqayyo Gooftaan macaan hunduma keessan haa eebbisuu. YouTube chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiyeessinu kan akkasii kanaas argachuudhaa fi akkamitti Paappaasiin tokko kutaalee lallabaa 7 qabata jechuun Abuna Rufaa'el kutaa lallabaa 3 kanaan dura qaban irratti wallaggaa arfan dabalameefii jira. Kun ajaa'ibadha. Paappaasiin tokko biyyoota lallabaa 7 kan qabatee Itoophiyaa keessatti qofaadha. Haqa dhabeessummaadhaa, malaammaltummaadhas. Maal jennure? Abunaan kun yoom biyyi lallabaa tokko xiqqaatee biyya lallabaa tokkoof iyyuu qophii barumsaaf ga'umsa kan hin qabnedha. Isaan nama siyaasaadha malee nama amantaa miti. Meeshaa siyaasaati. Uummata burjaajessuu irra qajeelummaa miseensa paartii tokkoo osoo ta'anii hojii siyaasaa hojjetanii akka Paappaasii Roomaa Liyoon ta'uun amala tokko Kiristoos tawaahidoo irraa uummata adda baasuu fi Liyoonfaa seenaa mana kiristaanaa keessatti ashaaraa gurraacha kaa'anii darbanii jiru. Abuna Rufaa'elis uummata biyya kanaa fi Oromoo irratti hojii akkasii raawwachaas jiru. Uummata Wallaggaa akkuma doorsaa turan gidiraa isaan irratti baay'isuuf gara Wallaggaa deemuuf qophii hunda xumuranii jiru. Waa'ee mana kiristaanaa keenyaa irraa yommuun yaadu rakkoo mana kiristaanaa Kaatolikii Roomaa jaarraa 16ffaa keessa ishee quunnametu fuuldura koo dhufa. Paappaasiin yookaan Paappaan Roomaa gubbaarra taa'ee uummata biyyoota Impaayera Roomaa jala jiran irraa kurna yookaan gibira guuruudhaan sooromaa tureyyuu aangoo waliigalaa Paappaasii yookaan The Universal Authority of Pope fi dogongoruu dhabuu Paappaasii kan jedhu dogumaa Kaatolikii ture. Manni kiristaanaa Roomaa sirna olaantummaa Paappaasii kan hordoftudha. Sababa kanneenii fi kanneen biroon biyyoonni akka Jarman, Switzerland, Skandinaaviyaa, Bohemiyaa, Hangaarii, Ingiliiz, Speen, Faransaay, Skotlaandii fi biyyoota kolonii Ingilizii jalatti turanii fi kanneen kana fakkaatan gidiraa guddaa keessa galan. Kun ammoo sochiin haaromsa yookaan riiformeeshinii kan akka Maartiin Luuter
Ulrich Zwilling fi Yohaannis Kaalviiniin raawwatame bara 1517 irraa jalqabee hanga 1572tti haaromsi Pirootestaantii biyyoota Awurooppaa keessatti biyyi hin geenye hin turre. Biyyoota kanneen keessaa Paappaasonni, Epiiskooጶsonnii fi Monoksoonni, luboonnii fi amantoonni mana Kiristaanaa Kaatolikii gara Pirootestaantiitti jijjiiramanii turan. Qabxii gurguddoon sochii haaromsaa isaanii muraasni Paappaan Roomaa aangoodhaan hundaa oli, gurgurtaa xalayaa, dhiifama cubbuu, Sale of Indulgence, jireenya akka malee qabeenya horachuu, Paappaa, fayyuun amantii qofaan, arjummaa Waaqayyoo fi kennaa Kiristoosiin, Justification by faith, by grace of God and by Christ merit, barnoota amantii fi citiiwwan mana kiristaanaa fi kan kana fakkaatan ture. Ta'us manni kiristaanaa Kaatolikii guutuun ishee jalaa qabee hanga mataatti yeroo diigamuuf jettutti yookaan miseensi ishee baay'een fudhatamuu kanatti Pirootestaantota of irraa eeguu fi miseensa ishee hafe qabachuuf jettee mormii haaromsaa taasifte. Mormii haaromsaa kanaan gama hundaan humna ishee jabeessitee fi wanta asirraa qabu irratti of sirreessitee miseensa ishee jalaa fudhatamee ture deebisuu dandeessee jira. Silaa manni kiristaanaa keenyaa rakkina dogmaa qabaachuu baattus caasaa yookaan sirna bulchiinsaa murna yookaan saba tokkoof qofaa ijaarame sirreeffachuu qabdi tureyyuu. Ishee keessatti kan nu hoogganaa jiran tiksee gaarii ta'uu didanii aangoof buddeena biyya lafaatiin kiyyeeffamanii jiru. Kun osoo sirreeffamee tajaajilli mana kiristaanaa ni dabala. Malaamaltummaaf gubboo mana kiristaanaa keessa ture ni bada. Jaalalli uummata gidduutti ni cimaa, nageenya biyya keessatti ni mirkanaa'a. Kenni tajaajila haqa qabeessi lammiileef akka kennamu ni taasisa. Ergamni duuka bu'ummaa si'ataa fi haqa qabeessi uummataaf akka kennamu ni taasisa. Afuurri diinummaa, jibbaaf hannaa giddugala godhatee deemaa jiruu fi ture mana kiristaanaa keessatti ni qulqullaa'a. Tajaajiltoota naamusaaf beekamtii hafuuraa qaban, seenaaf duudhaalee uummataa eeganii fi eegsisan ni argamsiisa. Namoonni mana kiristaanaa da'oo godhatanii hokkara siyaasaa keessa ni badu fi kan kana fakkaatanidha. Maaloo yaa Waaqayyoo, Waaqa iyya keenyaa maaliif nu dhaga'uu didde? Nuti hojii harka kee kan taane akka fakkeenyaaf bifa keetti kan nu uumte sardiidni nu fudhatee jira. Kan jirus addaan faca'uuf jira. Yeroo dhufaatii keetti amantaa si'a tokkicha nuuf kennitee eegee kan si eegu eenyudha? Heeyyama bilisaa nuuf kennitetti fayyadamnee cubbuu hojjenneen arjummaa fi dhiifamni kee nurraa fagaatee jira. Maaloo yaa Waaqayyoo, Waaqa arjummaa fi dhiifama keetiin rakkoo amma keessa jirru keessaa nu baasi. Uummata keef mana kiristaanaa nuuf eegi. Tiksee gaarii nuuf kenni.